maal jettee ibsaa mee qo'imee maal jettee ibsaa dhugaan ifitti amantummaa qabdanis sadeen kasa mee filtara malee ta'a. Noon hin ta'a nammantii ta'a mee akkamitti firaa kan dhaabbaddu argee. Filtara malee isintu dhiira. Fatee haa ta'u. Hin taa'u. Kunno normaal hin jira laalan. Amma akkatti normaal? Wallahi normaal ibsaa kunno wallahi hin beektu ati maal waa'ee TikTok. Kun amma daaraa akkanaan godhee kana godhattee taa'u jirta. Normaal hin jira kun normaal kiyya kan dhaladheetti. Fatee atis godhu in kaawwadhu si ati nana jedhu deemasi. Wallahi fajaan dhiyoota dhiifama gaafattee dhiyoota na si aara si qabu. Hin baasini maaliif baati koo eegaa ibsaa fatee dhiifama ol gaafattaniisi. Diskoon normaalaa wardaa normaalaa miti laayitii qaba. Normaalaa itti laa normaalaa kan jedhamu. Unnoo ibsaa ati jammar mikinaan hin barbaadee fe'u maali fatiin baantu. Tish maaliif hin baasa? Ayo akka miyyoo tanatti gaa maal godhi? Fatii qirtaa bunoo shaal baqaddama yaannaa donation. Filtara firraa haasee gaa filtara gisee firraa haasee ati tabraa haasoo filtarri sanumaami. Wallahi taqottaachuu bata maneen doon buzuma. Numa micoon su warreessaati jagnaa micoon nuti bakka itti leenjifamte nu geessite nuti amma nuti warree argee dalagatuu beena maallaqa lakkoo beena waan biraan beenu amma fakkeenya siimu jira amma wallahi ibsaa keenya nuti dhalaan teenya taara argee akkami dalayidajiin dalagaa siimti akkami maallaqii dhufa jinsiifimti xaabiyaa biraan beenu nuti uumama keenyatti booni keessan amma annumaa saayiban godhachuu barbaadaayyuu naa himuu qabdiyyuu. Kaatuu akkana gootee. Kaatsi kan akkana goote micoosan wallahi indee ajaa'iba mamma bayaan akka ijoollee booyuu qabaa'u kaakaatu boocheef. Nan booyen. Hagana caalaa jechuu barbaadda. Gowwarraa maa mul'atu duraanu jiha boo'u jirta maa boochee tanallee boochisuus jirta. Jara kan jana wani kamni wani maata jara kan. Barreessaa ijoollee balisaa jedhee. Nan waswaasisi. No nan waswaasisi nan si jala naa baasu. Kana caalaa ibsaa keenya akkam ta'uu barbaadde. Kunoo si barreessaa jiran isa jala dhagaa barreessaa fi kana caalaa akkam ati bakka garaana nyaattaa baraan wallahi gizuman dura si argee waraana nyaatte. Gizuman ati gizee immoo boonii himeettuu garaana nyaattee bakka miskiina rabbiitti taphattee injee bakka miskiina rabbii akkattee injee lafatti. Anaatu miskiina rabbii. Nuti gaanti dhalaan argee bara homaan beenu bar dhugaadhaa bar nuti dhalaan argee. Jechuun nuti homaan beenu gizeen sinjoo nuti warra bakka akkamiin maallee dhufaa yaadu si galee nuti dalagaa biraa leenjifamu maaltu nu darare amma laafee ni leenjifamna bakka eefa dubbiin atuu akkana taate ni leenjifamna amma bakka dhalaan argee isinitti hime dhiisaa gayoo misiin maallaqaa jettanii uffataa jettanii onna itti waan biraa leenjifama kalaas. Waan argeen tanii bakkatti ibiddu kusu keessaa bobeekatu. Jata anallee futee gowwatti hambiftee booniyee miti takka booniyee tan shan ashkarakareen galchu. Yaa Rabbi ati barsiin galle dubbiin ashkara amma fakkeenya namni tokko bareedina ifiitiin gartee dhalaa dhibba takkanii fuudha. Dubbiin buqaat no buqaat ati homaan beetu caana dhiisi mee barreessaa fi koomantii jalatti. Qoyaati maal lafa tattee warra jaaltu qoyaati maal ati rakkoonte. An rakkoonti yaa ibsaa keenyaa. Ati jechuun nama bakka nama loluu nama gargaaruu nama bakka ati jechuun nama waan akkanaa beekuu miti siimee jira baran. Waan akkanaa asirratti dubbatu barannaaf booniyee nu asirratti naasoo nura asirratti jinaasoo waan takkan guyyaa ishiin dhufte qofa asirratti. Waan keessaa naasoo nu mara keenyaa. Gaafa ishiin asirratti dhufte malee asirratti fikir tammannaa maarree kana sin oofan waan akkasitti miti. Dhufu jira. Yaa isaa taayimoo booda rakkoo gurguddoo sirra gaa taayimoo. Aku malu nora kawarta. Ansi me jerala. Oh, no mau sudah cipta nih.